akkana kuno maashaallah waamicha kabajaa waamicha ulfinaa dhageessanii lumaa'onni keenya biyya Saawudi Arabiyaadhaa jiraattan dhimma ijoollee Saawudi Arabiyaa gaara keessatti gochoota fokotaa dalagaa jiran irratti deebii kennuu keessaniif baay'ee galatooma. We really appreciate you guys. Thank you. Dhimmoota dillaala oftaa dinagdee walirraa saamuu malee waan gosaa kan tahin qulqulleeffadhee adda baase. Akka gartee jimaadhaaf laalattanii haasotan sanitti ilmaan keessan gorsa dabarsa dubbiin gartee uummanni keenya gaara wal fixu jiru sun dubbiin teessan yoo dhiifnes nun dhiiftu yoo dubbannes bakka ga'uu didde inshaallah yoo dubbii keenya dhagahuu baattan balaa isinii buutu arguu teessanii rabbi quba si qaba falfalli isin godhaa jirtan kun isin qofa irratti hin dhaabbatu maal ilmaanitti tara wanni kun jechaan wanni kun waan nu bakka hin buune nutillee isin balaaleffanneerra rabbillee isin balaaleffata isin oguu ilmaan keenya gaara keessatti kan wal gootan abooriskii baloo rabbi isin haa kennu akka nama gosaa dubbatuutitti gosa addaan diidan oromoo addaan diidan rabbi isin diigaa. Himtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma kana dura obbo Jawaar Mohaammed jedheetiin ture jarri gaara keessatti ilmaan namaa qabuudhaan haala saniin gochoota hin taane warra dalagee jidduu kanatti ammoo gandummaa uummata oromoo ummata kabajamaa wajjin zabana dheeraa jiraachatiin ture jidduutti akka babal'attu gochaatiin jiru akka ummanni kun adda fagaatu gochaatiin jiru kun shiftaa akka ta'e jala muree dubbateetiin ture Jawaar Mohaammed. Egaa gurbaa diimaa kana akka feetillee taatu ati jibbuudha dandeessa haa ta'u garuu gurbaan waan ragaa itti qabuu fi waan sirriitti hubannoo itti qabu qofa kan maxxansudha. Jarricha keessatti ummata kana dararaatiin jiru shiftaa akka ta'e jala mureetii guyyaa kaleessaa marii ulamaa'onni biyya Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti taasisan kana irratti akka jarri sun sababa hanna isaanii sababa zarafaa takkaa'u shiftummaa isaaniitiin nama kana gosummaa walitti oofaa jiran tuttuqaniitiin jiran kanarraa ka'uudhaan ammoo ulamaa'onni kana booda isiniif obsa hin qabnu jechuudhaan jala muranii itti himaniitiin jiran abaarsallee taana wama fedheenuu qabsoonnee isin balleessine jechuun dhaammataniitiin jiran gama biraatiin ammoo ulamaa'ota keenya biyyaatiif illee dhaamsa jajjabaa dabarsaniitiin jiran akka isaan yaada kaasanitti ulamaa'onni biyyaatillee callisuu hin qabdanii dhimmi kun dhimma hunda keenya ilaallatudha waan ta'eef dhimma biyya teenya saniif illee waan gaarii hin taane gara fuula duraatillee seenaa fokotaa uummata keenya kanarratti galmeessu waan ta'eef akka gabbaatanii dhimma kana balaaleffatuu qabdan jechuudhaan yaamicha dhiyeessanii fitiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kana gurra isin buufna dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaa isa dura garuu obbo Jawaar Mohaammed kana dura waa'ee gandummaa kana ilaalchisuudhaan waan jedhetu jira. Naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irra qabsaa namni arsii tokko ka'ee hoggaa wallagga irratti qushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama arsiidha. Gaafa namni harargee tokko ka'ee nama arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama harargeedha. Naannummaa balleessuu yoo kan barbaadan taate gandee ganda keessan irratti qabsaa waan jiru tokko haaseetiin jira akka harargeetti namoota ana artistiidha ofiin jedhu kana as gubbaa taa'uudhaan uummata oromoo kana wal nyaachisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirutu jira nama kana namni itti dubbatu akkamitti dhabame kan jedhu gaafii guddaa ta'ee osoo hin jiru namoonni tokko ammoo waa'ee nama kanaa hoggaa kaasan akka waan nama kanarratti gartee diinummaa wayii agarsiisaatiin jirru fakkeessuudhaan gartee nurratti duuluu barbaadan haa ta'u garuu jarrummaan sun hundi ishii waliin hojjetti eenyudhaaf hojjetanii rabbi beeka malee kana durallee bara wayyaanee seenillee taanaan qabsoon namoonni gariin gaggeessanii yeessu duraan duuchaatiin jiru maal akka isaan gaggeessaa turan quba qabna haa ta'u garuu ammallee gochoota wal fakkaataatti jira waan ta'eef ummanni keenya waan kana hubateetiin artistootas ta'ee namoota bebbeekamoo tokko kan as gubbaa maqaa gandummaatiin waa hin taa'e naannessu gurrannuu fi dhiisee jara kana akka ummata keessaa dhaaban gamanumaan waamicha dhiyeessuu fi barbaanna kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Ani hodduu waan kana hordofaatiin ture sirrittis keessaniin beeka bakka sanillee miilaan gaheetiin waan deemu jiruu fi dhimmoota dillaala tooftaa dinagdee walirraa saamuu malee waan gosaa kan tahin qulqulleeffadhee adda baase warroonni qarshii barbaada nama ableedhaan dirtanii maallaqa namarraa fuutan kan bakka sanitti dhaynee isin agarre isinis hubanne dhaabbadhaa isinin jenna har'ammoo ulumaan tarkaanfii isinirra fudhachuuf deemti gara abaarsaatiinis bakkatti labbiin lafatti isin maxxansuu isinin jechaa jirti waan kana keessa harka sassaabbadhaa kuulii teessan godhadhaa isinin jenna wanni namarraa saaman bakka nama geessituun qabdu waan namaa gootus hin qabdu warri hogguu nama saamtan nama ableedhaan dirtan deebi'eeti namni kaan nama kiyyaa dirame je'ee nama nagayaa kakaraa yaa'u irratti dhiibbaa godha waan ta'eef if eeggannaa godhaa tokkummaan ulumaan oromoodhaa tarkaanfii barbaachiftu isinirra fudhachuuf karoora kaayyattee jirti gara mangistiitiinis gara hundaanuu gara safaaraatiinis gara mangistii naannoo isin keessa miidhaa jirtanis hunda qormaanni guutuun gahee jira jechuu barbaadetti fayyadaa agartama. Galarraa hanga ammaan kanatti rakkuma uummata isaanii itti yaaduudhaaf tolina gahee buusuudhaaf as gahan rabbiin ajrii isaaniif haa ta'u. Qabxii lamaan itti isinii dabaluu fedhee wanni takka isinirraa nafne hadhattis gorsattis waniin warra gartaa dhiiga namaa bahuusuuf jiru kanaaf ibsu dhiyaa sobama kan namni duuba dhaabbatee sanuu si maallaqaan sobanuu kagartee ija namaa baysu ka ilkee cabsu kagartee lubbuu maasu kan saala namaa murtaatu akka diyaan sirra jiru beeku. Kaduubaa si ajaju si ajajee sobamte duniyaa irrattis akka diyaan sirra jiru beeku.
yoo lubbuun baates akka gumaan sirra jiru beeki. Kaffaaraan haqa rabbii baatii lama walitti dhaabdee kan nyaate kan dhuyni kasoomantu kasirra jiru beeki. Ati immoo kasubamee horii namaaf saantiima tokko sobaan yoo nyaatte akka rabbiin irraa si gaafatu beeki. Dhiinni arra ati buuftu kun ilmaan kee keessan akka dhufu beeki. Ammoo isin warra gartaa mana qabbanaawaa keessa kondishiina banattanii televizoona eegaa shaahii dhugaa qaawwaa dhugaa hojjaa dhugaa miskiina ala jiru gartee walitti obobbaaftanii waan isaan isin irratti ergan miidiyaarra facaasaa jirtan rabbii tokkicha keessu saasi uume kasi arku beekiiti waan kanarraa if qusan ta'uu badhu karaa rabbii deebi. Dubbiin gartee uummanni keenya gaara wal fixu jiru tun tagartee taariikha gurraacha nurraa barreessuu deemtu tun dubbii badduudha. Dubbii tana manguddoon Sheek Jaabir kun olu keessa ilaamata 45 as jira. Sheek Mustafaan qaroo ijaan qabu. Dubbiin obboleeyyan keenya warri gaaraa wal fixu jiru yaachifteeti as nu wajji dhaabbata. Aboo nama kana laalaati. Sheek Jaabir laalaati. Manguddoo tana laalaa nurraa dhaaba. Yookiin taan dachii isin hin garagalchee wajaal aaliyaa saafilaa isin godhe. نبي نوح أمة ساي يا بيت استهمي قرسي أباس قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أمة نبي الله صالح زمن الدروب هشادة قرتي قالت قرانيتي ربي انجليس قرتي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قل خناف أبو مقا ربي تري سرد آمنا سرد تنديريس دبين تيسن يو يفنس نفت يو دب الناس بكاكي ودده علماء تنخكروا إيجان كم خوقا صد مسكيس جو عالمان كان لالات أكا ورين دروا دامت أبو أسمن دروا دابا قلبهاتي دام نجاتي إربون حسيناتي دام سخيسن نبير هاجو تنان سين داما ميوان قرتي نمني كارو إيجان كم نخون أرأي سياتي أولي دان ديما دفعن دام سادة كيفتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إخواني يودو قادو بني هيغتني اسلمنا ولكمنا سبما ولكمنا والله هاته أرخي هاته حرر هاته جيم هاته نهنت كينا شوفت كينا توقيتو اسلمنا ولكمنا وهند ولكمنا أورمو قاجن كتا أتوك وانكن ولما كمنا ربي كسر صدادا والعلماء تنيتي يتي علماء كينيا يتمنى قدو كينيا أجهادا نور رابا أما أكيد إنه توكو تاني حركة وكبني كنو لفاكاني جرا إن شاء الله أما أكيد وري أما أكيد قتني مكا أورموتي وان كان دلقا جتان أورمون والله أورمون أروسي أورمون حرر جيما من قدون أورمون والغلاتي بكن زامبوت كان بيك وبيسس هذا حرر رقبة ويتجتا كنور رابا أما أكيد قتني وري غارك دم كمدي دلقتن سنران يقطعني غافتما هنتانو علماء كينيا منقدو كينيا أبا غدا وربي خليك حمد كينيا هو حركة وقت من لفاكاني جرا إن شاء الله يود دبيه لقه باتن براس نبوت أربو تساني وربي نوع كسيسمو إن شاء الله رب بوسن هكا جيتو ورمو قرطني جدي علماء كينيا نما كينيا قرطني مسكينة غارة كيديمو كباتكم بيني كقرطني كوكو بربادة بيا باهي كراتي باتني نما كينيا نما وام ميديا بين واتكم بيني مسكينة تبتاجرتن رب بوسن يسوبيكا وبالله التوفيق والسلام عليكم يا أرمو يا ورد أمسكون إساني قدامي ربي صدادا والله يا أبو لينتي وسو أمارسو قدامو باتي وسو دعينو قدامو باتي ربي قبا إسين كبا خيري نما خيري دلقي وفي اللي فيدمي خير تزري سادة اللي ترتي نمني موهمتو أكنا دبي قرتني سوكاليسا تكو قرتني سينا أرمو كيستين أقامين دلقي كان يا قبرك ربي أفبيكي ربي قبسي كبا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سكن ديتك ربي الران أكت ربي قبسي كبا إيغا مسكينة كغنيت ربي قبسي كبا نام مسكينة معلق إساكا نيات ربي قبسي كبا نمني موغرتني ميديا كيسا ولتي دوچي سيستا ربي إسن قبسي كبا بكتك اللي ربي الرادبو هندن ديتن والله قرتني فالفلي إسن قداجر تنكون إسن قفرة آبتو إلمان تترى واني كن جتشارا كناف ربي جتشار آبتا وبلينكية أفبيكا أرار ربي تتدبئا نموت ظلمتن إيفا مقافتا يودن ديتن مالك إساني ديبي ساف أرمون أكو بيكا أمتا بلآ أمتا قرتني إثيوبيا قوتف إركوتا إيتنين قرت إثيوبيا كباتي أرمون كن فالا أرمون سينا كنان قب أرمون نما باتمالي نما الأجيسو كنافي أبو لينكي أفبيكا ربي تدبي أغيار أكنا كيسينا قدتو دلقمي علمان إسنين جتش الربا دبني دبي وجين أستابتني تنين دعائي قدني يو إسن ديبتا يو توبتني دعائي إسنين قدمت إن شاء الله ملكي ترمتن يو ددني مو والله أبارس ربي تو إسن إيكتا ربي إسن هاك أجلتشو والسلام عليكم ورحمة الله سوشال ميديا كان الرانا موتا وليكوفتان ربي إسن هاك أجلتشو إسن jedhaan fi ammoo akka hawaasa magaalaa Riyaaditti gosoota Oromoo hundaanuu wal geenyee dhaamsa kana dabarsu jirra. Nuti walii gallee irraa namni tokkooyyuu
Harargee bakka hin bu'u, Jimma bakka hin bu'u, Wollo bakka hin bu'u, Arsii bakka hin bu'u. Gartanii wanni kun waan nu bakka hin buune nutillee isin balaaleffanneerra rabbillee isin balaaleffata waan kanarraa dhaabadhaa deebi'aa isin jechuu barbaannaa nuti asitti tokko wanni maqaa kanaan wan nyaattaniif tokkollee hin jiru kana dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warra gartee nama waliin naquu, warra gartee gosaa wal qooduu, warra gartee waan hin jirre walitti fidu takkaa Oromoon haala kanaan finne Oromoon waan akkanaa takkaa dalaydee hin beektu. Hatta imbiraaxooliin gaafa dure taamaaraatillee akkana dalaydee hin jirtu waan hin jirree Oromoo walitti hin qabne Oromoon ija takka miila takka harkan takka harka tokko dhaamsa wanni isinii dhaamu ha Awurooppaa jiru ha Asiyaa jiru ha Afrikaa jiru ha bakkayyuu wal mitan miidhaa walirraa dhaaba rabbi jecha har'a nuti wal geenyee Oromoon takka nafne wanni kutaa hora tokko bakka takka wal geenyee murtii godhannee haasaa gaariin gargar baanee isinillee ammoo rabbii keessa sodaadha. Maqaa abbaa keessaniin balleessina, maqaa lammii keessaniin balleessina, maqaa Oromoon balleessina, waan hin jirre walirratti hin baasina. Har'a nutii fi hoguu walitti dachaanee kan wal goone akkamii aduwwii ofirraa een kan aduwwiin bakka meeqaatamii karaa sharqee garbiidhaan seenaa bahan. Aduwwiin akkam nu jirtu isin hoguu ilmaan keenya gaara keessatti kan wal gootan aboo riskii baloo rabbi isinii haa kennu riskii haala rabbi isinii haa kennu warri jijjiiree gartee galu rabbi isinii haa godhu isinis na baaru isin kadhannaa arrammoo walii kulla jedhan kitaab jaanii guyyaan qaaxaloon araara keessanii arra geessan gargar dhaabbadhaa isiniin jenna warri immoo nu dhaggeeffatan sooshaal miidiyaa irratti tiktook haa ta'u feesbuuk haa ta'u waan irratti haa ta'u lafa gabbuuftanii dubbii tana akka ulamaa irraa teessee mari'attanatti mari'attanii dubbii gabbuuftanii araan wajjin buuftanii isiniin jaa wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Hin badaa jirtanii citaa jirtan namni ilmi agartee dhalee boruu hin biqilaa jettu ija ulamaa irraa rabbi si haa hambisu ija miskiina darartee hiitee fanniftee akka hoolaa qalaniititti agartee itti taphattuurra rabbi si haa hambisu agartanii hawaasni kun bahee ijaan imimmaan boo'ee onneen gaddee aalimni silaa bakka taa'utti agartaniitiin kaddaman marti bahee badhetti bahee waan keessan dubbataa jira warri agartanii mamlakaa Suudi Arabiyaa keessa hanga agartanii biyyatti jirtan warri qooda waan kana keessaa qabdan mana keetitti galtii riskii teetitti galtii umrii keetitti galtii warri miidiyaa irraallee agartanii biyyoota adda addaa irraa facaatanii akka nama gosaa dubbatuutitti gosa addaan diidan Oromoo addaan diidan rabbi isin diigaa Oromoo addaan hin diiginaa. Oromoon gosaan wal lolte takkaa hin jirtu. Oromoon sabaan wal lolte takkaa hin jirtu. Oromoon waan dhabde waliin dhabde. Harkallee waliin muramte. Miilallee waliin muramte. Biyyarraallee wajjin buqqaate. Wajjin dheebotte. Wajjin beelofte. Wajjin daarte. Waan argattellee waliin argatte. Namni agartanii waan diinni kalee nu hin godhin. Agartanii nama godha gaafa inni agartanii warri kiyya waan godha jedhee abdii qabu lubbuu isaa hin balleessin. Oromoon bishaan wal obaasa. Oromoon hara wal baafachiisa. Diina ittiin ta'in, diina walitti hin ta'in. Hattuun maqaa agartaniitiin Oromooti. Agartanii rakkoo maqaa Oromooti. Hatee akaarsii arsii waamatee, kan harargee waamatee, maqaa ka wallo waamatee, ka jimma waamatee, maqaa saniin wallaalaa wal fixu. Kanarraa qusadhaa. Kanaaf ilmi barakachuu heddu ilmi biqiluu heddu tanatti daangaa si haa taatu aalimatu sitti dhaabatu aalimatu sitti dubbataa jira yoo agarteetiin qajeelumni sii mal rabbi si haa qajeelchu yoo agartee ummata kanatti naqarsa taate daangaa tana rabbi si haa godhu jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhiiga ilmaan islaamaa ilmaan Oromoo dhaabna jedhee asitti walgahe kana rabbiin haa daadaraa hundumaa jaraafa baasu rabbiin ummata keenya tokko haa taasisu rabbiin rakkina jiru kanarraa najaanu haa baasu. Garuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam wanti jedhu inna min alaamaati sa'a mallattoo duniyaan kun dhumuutti dhiyaachuurraa yuqbadul ilmiitu fuudhama wayafshul jahdu wallaalummaatiyyuu faca'a wayakthuru alharaju. Harjiin kun maal jennaan ashaara biyadihi haakadha harka isaatiin mallateesse namni walajjeesu waan walajjeesseef kan hin beekne. Kun dhugaa dubbachuu nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam mul'isaa jechuudha. Kanumaafuu kan amma jiru badiin argameera. Walajjeeseera namni gosa himateera. Abalu kun gooftaa keeti jedhee waliin jedheera. Waan hin taane hojjetameera. Wanti kun nun fakkaatu abbaan fedhe numa jedha. Garuu immoo wanti kun dalagamaa jira. Kun nutti dhagahamee jennaan wanti kun haa dhaabbatu. Kanarraa dhaabbadhaa. jechuudhaaf asirratti wal gahe namni. Kanumaafuu ammas nabiyyiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedha lazawaalu duniyaa duniyaan kun akkuma jirtuun godaanuunsi ahwanu inda Allahi min qatli nafsi mu'mina. Nafsi tokko nafsi rabbitti amanti tokko jiru sanatirra laafaadha jedha. Amma nama wal ajjeesaa beekumsa fakkeessanii hawaasa irratti gadi dhiisu ummataan kana dalagaa jira jechuudha.
إبونا من أكا كانت وانا كسيدة لغو سبحان الله نومان إسجرا كان إنام باج إسنا مقدسيسا والله إسن كانت إيسا جتورا ربي نسنين جدا وانا كانوا جثارة نكوني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إسن عالم كان هم دل فرّا برسيتني ربي وارث حقي ورتو سني فكن وانتلو إسن كرنا دعاء إسن تكرنا دعاء ما إسن تكرنا كنا جالا سلوان أتفقات تنيتو وان إسن حقي ورتو ربي سني فكن جنة أمتك إن جسد والجهانين قالتوا ما بركار قد أنجلا والسلام عليكم ورحمة الله. أمس علماء قسم مو من قدون كيرولين خير نجرة أنا ما سرت ونجد آخر زمان روي بداية فجر الرسول عليه الصلاة والسلام روي بداية فجر روي بداية جون أمة أقلي كمني كسمون كمني كدوبات رمبين كدان كمبين دان كمبين كدينين كمني كإسلام ما كمني أمة سنتو أنا تو إسين هو كنا جراجا روي بداية جون الرجل التافه يتكلم في أمور العامة إما أمة أنا تو يؤلي قدين دائما أتبالك كاررجي هاتيو كارسي هاتيو كولو هاتيو كجمة هاتيو والله هر اللينا ما بكمبول نمني اللي بكسم بوفن بروفول ربي تتلي تدفتا هر اللي وان دلي جري أرغتا دلقا بدو تنرى نابتا ربي جرى نابتا نابتو ديدن واني سن أبو سن التلوفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلمي سادا دام سنين كبو علماء تخي وربرنا قبتي وان نمني مريدان سلا حجتو waan namni nama dubbachuun sabdu guddaan kun miidiyaa rabbee haasawuu isarraa qaanyi warreen gartee jimaarraa haasawaa turan xiqqaafi guddaan beekaa fi wallaalaanis mee yeroon teessan geesse akkuma haasoytan san irratti bakka teessaniif deebi'a ilmaan keessan ka isin biraa nutti dhufe kun nuti nu keessa jiran malee isinitu ergi quba qabaattanuu qabaachuu baattanuu ilmaan keessan ka alaa bahee kana mee isaaniif naha isaanii nahuu baatan gurra keessanii nahuu baatan saba keenyaaf naha saniif nahuu baatan islaamummaaf naha biyya bal'oo tanaaf naha sagantaa sadarkaa irra uummanni Oromoo gahee jiru saniif qusadda tana waan ta'eef jecha mee as bahaatii as garagala akka gartee jimaadhaaf laalattanii haasotan sanitti ilmaan keessan gorsa dabarsa tu barsiisota dhugaa barsiisan dhugaa lallaban rabbooma barsiisan tokkummaa barsiisan ummata kanaaf yaadan sheekota ulamaa'oota hayyoota beektoota aktivistoota tiktaakeroota yuutuubaroota waan arraan tana hawaasa keenya sooshaal miidiyaa kana gubbarra fayyadu dachii fi samii keessatti leechuu gaafin isin qaba mee dhugumatti arra ajandaan dhugaa waa'ee jimaa haasuytan enerjii bareedaan haasuytan viidiyoo adda addaa sheekootirraa waraabdan mamaxxansinee waraabne garuu dhimmi obboleeyyan keenya kan biyya Arabaa biyya Yemanii fi Suudii jidduutti argaman biyyuma Arabaa karaa Liibiyaa ta'e karuma fedhii bakka jiranitti argaman dhimmi isaanii kuni ajjechaa fi gudeeddaa fi gadadoon isaan walirratti oofaa jiran kuni dhimma dhugumattuu jimarra ulfaatu moo jimaatu irra ulfaata wayin isin gaafadha dhugumatti lubbuu namaatuutu gatii dhabe araan tana jimaan gatii qabaatee lubbuun namaa gatii dhabde ulamaan harameesus halaleesus jidduu fatwaa baasu jidduu aktivistoonni gamanaa fi gamas qabatanii jidduu kanatti dubbii oowistan jidduu akkasuma tiktaakeroonni yuutuubaroonni warri garee jaarattanii ta'e gara sheekota harameesus garee jaarattan warra sheekota halaleesus garee jaarattan osuma gartee wanni sun namee addeessu garuu haganumaa beekumsi keenya haganumaa hawaasa kanaaf yaaduun sadarkaan nuti irra hawaasni kun nu bira qabu haganuma jimaatuutu dila kana hunda lubbuu namarra ulfaate arra isin caatii takka jimaadha lubbuu namaatirra namuu akka gandattis ta'e akka biyyattis ta'e akka sabattis ta'e as fiidan achi fiidanii sheeka qabdan gandan keessaa namuu qabatanii maayikii jala qabdan warri akkasii sheekootii maayikii jala qabdanii waa'ee jimaa fatwaa godhettanii sun maaliif waa'ee zulmiin haraamummaa isii fatwaa maaliif hin goosisna arrallee leetii miti ammallee mee namuu bakka jirtanii balaaleffadha sheekootiin aktivistoonni tiktaakeroonni yuutuubaroonni beekaan keenya hayyoonni manguddoonni sheekootii qofarratti ijalleen qabina ulamaa qofarratti miti isinummaan wariin raawwachaa jirtan jarana wal ajjechaa dhiisa dubartiin dubartii gudeeduu dhiisa dhiirti dhiira gudeeduu dhiisa dhiirti akkasitti waan badii afaaniin dubbatullee ulfaatu san dalaguu dhiisaa walirratti dubartiilleen keessattuu ijoolleen ta'e biyya Saa'udii jirtan biyya Islaamaa jirtan maqaadhaaf isin Islaama isin Oromoodha isin lammii Itoophiyaati mee rakkuma akkanaa uummata Amaaraa keessa dhageenye uummata hatta Tigree keessa dhageenye uummata Somaalee keessa dhageenye namni akkanatti biyya alaa bahee gosaa fi gandaa fi wal macaasaa jiru ilmaan Oromoo jechuma qofa dhagaa jira sanuu biyya Islaama biyya namni itti baqatuu qabu
biyya namni silaa rabbii itti sodaatuu qabu keessatti biyya kabajaa qabdu ka'abaa sanirra jira rasuul sallallahu alaihi wasallam lubbuu namaatuutu hadiisni daciifa illee ta'u lubbuu namaatu irra qaaliidha lubbuu namaatu sadarkaa irra qabaje obboleen islaamaa gad dhaabbadha taa'a gad wallaahi ni abaaramtanii taa'a namni taa'iin dadhabde waan isa ta'e isaa dhufa jaan sheekotiin teenya aktivistoonni ulamaa'onni tiktaakeroonni yuutuberoonni waan kana ajandaa godhadhaa ijoollee tana balaaleffadhaa gandan qabatina gosan qabatina saban qabatina rabbi qabadhaa dhugaa qabadhaa ijoollee tana adabadhaa jaan hawaasni guutuun cinceeffachuu qaba ijoollee badii akkanaa dalagaa jirtu lubbuun namaa jimarra qaali lubbuun namaa haasawaa isin arraan tana itti xiyyeeffattanii enerjii itti baafattanii ittiin ajandaa godhattanii kaan koomika irraa dalagee diraamaa irraa dalagee kaan yuutuubaratti guddifatee tiktaakeratti guddifatee kanarra lubbuu namaatu qaali na biratti qaamanii tuuti gaarii assalaamu alaikum